Mana morma irraa kutuu xiqqootu hafe cirtee jechuudha irraan buune mormii. Abbaan mana ammoo jala ciiseet billaadhaan waraanee garaa tarsaasee miinii garaa gadi yaa'e. Today Finfinnee keessatti. Arraa bara gaafuma arra bobbooniin duute kana guyyuma arraa. Ati mana morma irraa qaltee morma irraan buune abbaan mana ammoo jala ciisee billaadhaan garaa mi'a garaa gadi yaase. Today arraan siin jedhaa Finfinnee keessatti. Lamin ana manaa kee qullaa faana ciistee moo? Abbaa manaa kee qullaa faana ciistee moo? Maatii kee dhiistee biratti amantee biratti galtee moo? Deemuu hin dandeessa bar. Maaliif waliin hiiktanii? Maaliif waliin dhiistanii? Wal dhiisuu dandeessu bar. Wal dhiistanii addaan galuu dandeessu. Dhiistanii maaliif adda addaan baatanu jiraachuu dandeessu bar. Dirqama miti wajjiniin jiraachuun. Ba'alla adda adda ba'a. Anatu isiniin jedhe adda adda ba'a. Amantaan isin dhorkuu danda'a. Intoo battu rabbi dhiifama namaa godha. Adda adda ba'a waliin ajjeesinaati. Please. Warra akka morma wal waraanii fi garaa wal waraanii sun du'aaf jireenya gidduu jiru. Parsantiin hafuu isaanii parsantii xiqqaadha jedhan. Dhiifama naa godhaati viidiyoo boonii keessatti maal nu badhe beektu? Baay'een akkasiin miskiina taatee fi akkasiin gara laafeetti macarrashaa taate waan hin barbare beektu namni siyaasa beektan warri siyaasa beektan dhaggeeffadha. Ituu poostii qofa ta'e akka of ajjeesaa jirtu poostii qofa ta'e du'aan ishee argame nama danuun hidhama baay'ate waa'ee booniitiif. Because namni siyaasa sinii galaqu. Garuu booniin miskiina macarrashaa ta'uu isheetiif miidhama kana ofiisii baachuuf jettee maal goote viidiyoo of waraabdee akka of ajjeeste ibsite. Maal takka ishee miidhe koo rabbii fi isa ishee miidhitu beeka bara. Garuu namni biraa itti gaafatamummaa akka hin fudhanneef akka namni biraa itti hin hidhamneef itti hin qoratamneef nama jaallattu dabarsitee kennuu waan hin barbaanneef raasuu waan hatafa. Isiniin galaa baay'ee siyaasa kana beektan isinii gala baay'ee. Isinii galee hangam akka gara laafummaa qabdi. Duudee maarti barsiin akka bakka hin deebine beekti. Akka du'aa jirtu beekti. Akka deebi'uu hin dandeenye beekti. Kana caala qulqullummaan jira biyya. Hin jiru bar. Anatu of ajjeese nama biraa hin gaafatinaa. Nama biraa itti gaafatamaa hin taasisinaa du'a kootii jechuudha baay'ee. Mucaan kun hangam akkasiin qulqulluu taate agartanii garuu. Hangam akkasiin miidhamte itti miidhamte hangam akka maatiin gocha isii kanatti gubatu bartaniittu garuu. Agartaniittu garuu. Amma poolisiin viidiyoo sana ilaalaa. Mucaan kun kumaara nyaatamteessa ta'uu, abbaan baanaa siyaas qayyameessa ta'uu, namni yoo yaarrabseessa ta'uu, maaliin isa duutu meebii qulqulleessuu danda'a, waa argachuu danda'a, waa argachuu dhiisuu danda'a. Garuu sababa du'a isheetiin boriftaa waan miidiyaa irratti agartan waan poolisiin Finfinnee baasudha. Egeleetu ajjeese jedhee poolisiin himachuu hin danda'u. Because piruufii qaba kan poolisiin miidiyaa irra jira, tiiktookii irra jira, nus viidiyoocha fudhannee maxxansinee irra. Garuu kan itti miidhame, kan itti dachee nyaatu, kan itti gubatu, kan itti aara galfachuu dhabu tokkoof tokko maatii ishee qofa. Abbaan manaas yoo ta'es bor fuudhuu danda'a waan ta'eef. Ni galee. So mucaan kun mucaan isin galgalaa ganama arrabsaa turtan, mucaan isin galgalaa ganama dhabami jedhanii turtan, ራሷን መስዋዕትነት አድርጋ ማንም ሰው ተጠያቂነት መውሰድ የለበትም በኔ ሞት ብላ ቪዲዮ ቀርጻ ሁለት ቪዲዮ ባይዘ ቱ ቪዲዮስ ሁለት እኮ አቦ ዲሩ ማጠቄ ሙጫ ከና ቢሱ ደብደን ይሪያን ማደብደ አባመና አካ አቲ ዱቱ ሲጎዱ ኢቱ ሲፋረ ጅሩ በከ ጅራ አካ ዱቱ ጨራሲን ከኑ ባይዘ ወላሂ ቦኒ ኔቨር ኤቨር she can't baay'ee ingootu kan tasaqaayitaalee jechuudha. Irra keessa kolfaa turte jechuudha. Viidiyoo guyyaa sadii dura argaan ture. Irra keessa nama isaan dhungataa turte. Bro, this reality. Ituun ni bira jiru hinduutu baay'ee. Ituun tiriit godheni reality walitti himna waan ta'eef. Guyyaa sadii dura namni isa dhungataa turte waan isii dhiphisi waan isii cinqe wallahi guyyaa lama gidduutti namni du'aa of hin affeeru. Irra keessa viidiyoo waraabaa turan jechuudha. Wallahi. Irra keessa viidiyoo sun waraabamaa ture malee dhugaa yoo ta'e wanni sii cinqe sun tureera yoo ta'e bira jira waan ta'eef waan sana fiiksi gochuu danda'a. Kun baay'ee dhugaa hadhoof ture barbaade liqimsi osin taane dhiisi. Eegalee. So please
dhiirris dubartiinis baay'ee wal jibbitan please gargar ba'a. Talayaa yuushi adda ba'aan siniin jedhe please waliin gubinaa waliin ajjee. Ijoolleen durbaa maallaqni keessa jalaa nyaatamuu danda'a. Namni maallaqa keessa jalaa fudhachuu danda'a. Jaalalleen keessa dhiisuu danda'a. Abbaan manaa keessa irratti fuuchuu danda'a. Si dhiisee deemuu danda'a. Funyaan isaatiin haa dhaabbatu baay'ee. Abbaan manaa keessi galee bacinqillaatuma qomichi laal. Nama biraatti heerumuu dandeessaati. Si galee nama biraatti deemtee heerumuu dandeessa. Si galee haadha keef abbaa keessi hin caalu. Kan amma miidhamee jiru mucaa kanatti faamilii si qofa maatii si qofa malee leelaa soo hin goddaan baddi ishilichi. Sini galee haadha siitiif abbaa siitu gubata obbolaa siitu gubata si galee baalawaan Yoosefin biyoon yaa gabaan nagaa 2 years maximum 1 years nda'u waggaa tokko qofa waggaa tokko yoon turuu dhiisuu danda'a in fuudha baay'ee bor fuudhee wajjin jiraachuu danda'a jaartii biraa fuudhee ilmoo dhalchee kan gubattu ishee miti baay'ee faamilii isheetu gubata baay'ee amma suuraa si arganii amma viidiyoo si arganii amma dhimmi si ka'u dubbatamuun baay'ee nama komentiin taane barreessu ማንኛውንም ሰው ብሎክ አድርጉ eenyu yoo ta'e bilookii godha. Kanaaf ijoolleen keenya shamarranii wanni abdii isin murachiisu baay'een jiraachuu danda'a. Wanni jireenya isin jibbisiisu baay'een jiraachuu danda'a. Please bor jiraachuu dandeessu dabartanii. Warra biyya alaa jirtan kun ispeeshaalii እናንተ ናችሁ በጣም የምታሳዝኑ warra biyya keessaa caala. Maallaqa keessan ayinaa maatii keessan akka gargaaruu qabdan maatii keessan akka sappoortii gochuu qabdan sirriittiin beeka nana manas dirqamallee Abdurrahee ayyee dhiifama nama hundaa akka ifa ta'uuf so maal gochuu qabdu seetan maatii keessan gargaara haadha keessanii maallaqa ergaa abbaa keessanii ergaa garuu hin amanina. I will tell you the truth hin amanina eenyuun because maraachuun qabdani waan ta'eef abbaa keessan gargaara jejjaan haadha faamilii keessan gargaara biyya dhuftee maraattee of hin ajjeesin gara kanaan kan namni danuu maraataa jiru. Maaliif nama danuu nutti bu'aa dhufe keessan waan nuti keessa jiru rabbitu beeka kunoo komentii jalatti akkas jedhaartu danuun keessan waan nama dubbataa jiru waa'ee keessan hin dubbataara isinii galee so shamarran keenya dhiiraa jettanii of hin balleessina barbaade funyaaniin dhaabachuu danda'a kan biraatti heerumuu dandeessu kan biraarraa ilmoo dhalchuu dandeessu jiraachuu dandeessu garuu dhiirri si dhiisee kan biraaf fakkeenya abbaan manaa boonii kun waggaa tokko yookaan ji'a 5 jaabood abbaa jaartii biraa fuuchuu danda'a. Class namni danuu namni nuti beeknu haati manaa yoo jala duute ji'a 2 ji'a 3 booda hin fuudha. Class kan miidhamu sis miti ati duute boqatti kan miidhamu faamilii kee bara baraan gubataa jiraata waan ta'eef so kana of eeggannoo taasisa. Boleetii keenya rabbii biyyee taasalphisoo homaa waniin jedhuun qabanii so baay'een jeeqame. Baay'ee natti dhaga'ame dhimmichi shamarran taa'uuf dhaggeeffadhaa tarkaanfii fudhatan hundaaf waan gootan hundaaf sirriitti of dhaggeeffadhaa maalan godhaa jira jedhaa ofitti deebi'aa amantaniin ofitti deebi'aa baay'ee like akka nama abjuu keessaa kee of godhaa boonii sorry sila daqiiqaa 2 jedhu utuu sakandii 30 ani boonii dhabar indi maaliif funyoo kanaan of rarraas jettee too yaadde booniin hin hafti ture.